walirraa facaana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Musa obse machara abdi jimma bagana ganftan. Hundum dikesani share godati waa'ee lammiilee keenya Saudi Arabia keessatti dararan ragaa jiruutii fi waa'ee wasa dararamaa akka jiran hundi keenya iyyuu quba qabna. Atau malee dhimma feestaalii uffachuutii fi dhimma lammiilee keenya Saudi Arabia bukkeetti gatuudhaan namoonni hedduun abdii kutattanii dhimma lammiilee keenya Saudi Arabia maalidhaa keessa jiran duratti qoosaa jiraachuun jira waan ijaan ijatti mul'ate. Hanqaatan dubbadhe hundinuu faayidaa isaatiif fiiga. Hundinuu faayidaa isaatiif fiiga. Keessattuu biyya Itoophiyaa kana keessatti namni isaa faayidaadhaan marrazamee dhalate ta'ee faayidaadhaan marrazamee jira ta'ee faayidaadhaan jiraata ta'ee hin beeku. Gufuu nutti ta'aniiru haa ta'u hawwanni na dhibu gaaffii isin gaafadhu qaba hunduma keessanii. Warri lolaa jiru biyya keessaa warri lolaa jiru warra mootummaatii fi warra paartii wayyaanee duraaniiti. Haa ta'u malee bakkee dhaabatanii harka rukutuun nama hin dhibu. Warri mootummaa deeggara jettanii ergasii gurra nuti duuchaa turtanii duuti keenya abbichuu wajjiniini duuti keenya biyya keenya wajjiniini duuti keenyas jireenya keenyas abbichuu wajjin warri jalaa turtanii maal eegaa jirtu yawwana maal eegaa jirtu maaliif hin galle maaliif turtan yeroo nan kaleessa dhenga daga dibee adaraa keessan dhiisaa waan kayrii irratti wal jajjabeessinu waan kayrii irratti hirmaannu mootummaan dhufee darbaa isiniin jedhu gantu hattu sobdu maal jettanii maqanaa kennaa turtani garuu dhugaan jirtu immoo obsuman dubbataa turedha isinii galee sa'aatii kana wanni mootummaan sirra barbaadu miidiyaa irraa afaan banuu nama arrabsuu nama qeequu suuraa gad deebisuu ol deebisuu jettee immoo waa'ee feestaalii gurraachaatti galtee waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa lammiilee keenya Saudi Arabiyaa tti galtee borcuu miti dhiifama naa godhi obboleessa keenya kadar martuusi malee viidiyoo ataasofteen ijoolleen bocolli afaan hin beekne afaan godhachiifte ati obboleessa keenya kadar martuu si qeequudhaafis aamileen qabu ati hiriyaa kooti waliin nyaanne waliin dhunne mana tokko keessa waliin jiraataa turre hiree walitti nu fidee jennaan jechuudha. Si qeequufis aamileen qabu qeeqas miti garuu akka gorsaatti yoo danda'ame viidiyoo ati waraabde sana irraa balleessi. Ani waan ati waraabdeefis hin beeku. Ani bati nama sirriitti wal beekudha. Utuu na gaafatte sun hubachiisan ture. Dhimmi feestaalii gurraacha uffachuu uummata Oromoo tuffachuu yookiin immoo uummanni akkati dubbatte sana uummata Oromoo akkasii uummanni Oromoo qoshaashaadha uummanni Oromoo akkasii jechuudhaan waliin laallatu obboleessa koo. Dhimmi feestaalii gurraacha uffachuu dhimma kallattiidhaan dhimma ijoollee Saudi Arabiyaa laallata. Dhimmi feestaalii gurraacha uffachuu dhimma ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti sagalee maleeyyii sagalee dhabanii waan nyaatan dhabanii waan dhugan dhabanii waan uffatan illee dhabanii mirgi namummaa jira mirgi jiraachuu jira sarbamee mirgi namummaa jira dhabanii du'anii illee kabaja dhabanii akka Itoophiyaatti ilmi namaa kan inni kabaja qabu lubbuudhaan ituu jiru miti erga du'ee ilmi namaa hin boo'amaa fi hin geeraramaa fi hin dhiichifamaa fi kayriin hin hojjennellee hin maxxanfamaa fi abbaa miskiinaa mandara nyaachisaa mandar masraachii mandar jinnii abbaa hiyyeessaa jedhamee moggaafamaaf gaafa inni du'e ilmi namaa biyya Itoophiyaa keessatti garuu yeroo inni jiru namni abbaa kanaa jedhuun hin jiru. Lafarri harkifamuu dararamuu hidhamuu isinii galee hidhamuu wanni sukkaneessaan hundi firaaf ormaan itti duulamudha. Yaa jara keenya sa'aatii kana keessa sa'aatii obboleettiitti jabaate obboleessi obboleessatti jabaate keessa keenya jirra. Rabbi na jaanuu haa baasu malee. Maal jechuudha wallaalli hooleeyyiin tarii kadar martuu ati akkanatti fakkaatutti yaanni kee gadi buutee hin hubanne natti fakkaata waa'ee feestaalii uffachuu kana akkamitti namni feestaalii uffatu ummata Oromootti waamama
akkamitti namni feestaalii gurraacha uffate ummata Oromootti geeffamee waamama. Hooleeyyiin viidiyooti waraabde sana Kadir martuu dhugaa keetii galatoomi siyaasatti galfatan jechuudha. Akkasitti ummatatti mul'isa. Kadiratti sirrii jettee sirrii jirta. Laa noo. Ijoolleen lammiileen keenya Saawud Arabiyaa keessa jiranu dararaa guddaa keessa jiru. Feestaalii uffatanii jiraataa jiru. Feestaalii irratti nyaataa jiru. Feestaalii keessatti du'aa jiru. Feestaalii hankafalamanii irratti salaatamaa jira. Feestaalii keessatti qabaramaa jiru jechuudha. Kun dhugaa jirtu haaluun hin barbaachisu. Oromoo qofatu hin ta'in sabaaf sablammoota Itoophiyaatu biyya Saawudii keessatti maneedhaa keessatti dararaan guddaan irra gahaa jira jechuudha. Akkasitti ilaalamuu barbaachisaa. Egaa namni akka abbaan itti hiikkate jedhanii achumaan addunyaa wal ga'ee warra feestaalii uffate aangawoonni mootummaa warri biyya keessaallee wanni yeelloo hin qabne warri nyaara addatan suuraa keenya olii gad darbachuudhaan warra itti gaafatama seenaaf itti gaafatama seeraa jala oolu. Feestaalii miti utuu wal argine waan lola walitti bannu wal natti fakkaataayyuu feestaalii gurraacha uffachuu miti jechuudha. Waslaattochi qabaan maaliitiin waa haasoftu warri aangawoonni mootummaa namoonni tokko warri mootummaa koo maaloo koo jedhaa turtanii dhugaan sin itti himaan dhugaa dubbachuun filaman kutu jabaadhaati gara biyyaatti yoo isin jalaa dhageef yoo dhuguma dhageetti qabaattan yoo guruppii wayii qabaattan akka bilillee baajifaar galaatii gara adda waraanaatti deemaa du'aa fi agarsiisaa kana booddee siyaasatti gallaan akka gootii miskiinni siyaasa keessa hin jirre siyaasatti galee du'a jechuudha kana booddee wanni isin irra barbaachisu maaloo koo ay intinaa koo jechuutu hin taane dhaqqanii siyaasatti galtanii nu agarsiisuudha abaaniin iyyuu qofaa miti jechuudha kanuman sinii dhaama sinii waa'ee feestaalii gurraacharraa wanta dhibeettu hin jiru hooleeyyii isaa harki caalaan Saawudii keessa taa'ee feestaalii miti ati immoo feestaalii argattee kee hin beektu feestaaluma kana argattee kee hin beektu Saawudii keessa taa'ee waayoo akkana sa'aatii harki dooma isaa maal jedha tokko dhufe sa'aatii rakkinaa kana keessa sa'aatii abbichuu rakkatee qobaa ta'ee jiru kana keessa akkamitti waan akkanaa gadi fiddanii waan sirraan eegamne ati nama guddaa abboo sabiyyiitti na laalee barbaade sa'aatiin beekuwan iyyaa turre iyyaa jirra kanaan duras oggaalan manaddaa iyyaa turre maa gaafa sana dhattee yaa abbichuu yoo quba wal qabaatte abbichuu keetiin yaa abbichuu adaraa ijoollee Saawud Arabiyaatti dararamaa jiran nuu galchi jettee maatti himin sa'aatii maalii hatti himtaati sagalee ta'uudha wanni feestaaliidhaa olii yoo jiraate uffannee gadi baanee iyyuudhaaf qophiidha rabbiin sammuu keetti si adeebisu sammuun keessatti hin jiru sammuu namaatiin yaadaa jirta sammuu keetti si adeebisu obboleessu hadha miti kan nu iyyaa turre muddamee dhiisee kun dantaa ijoollee Saawud Arabiyaa maneedhaa keessa jiranuu miti ayyee bareeda waa dhufuun bareeda warra mormitootaarraa nanaasaa hadha akkuma leengaddaa jechuudha ija wal qixaatiin sin laalagatii ta'eef leengaddaa nu waggaa lama iyyaa turre ijoollee Saawud Arabiyaatiif ammas iyyuutti fufnee jirra malee mootummaan rakkatee jira cinqii kana keessa dhuftanii feestaalii gurraacha uffattanii kuwaa biraa fakkaata siyaasa fakkaata waan barbaade fakkaatu lubbuu keenya qabsiifneetu kan waa ijoollee Saawud Arabiyaa sagalee ta'aa jiru yoomiyyuu duddubbatti hin jedhu amma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf inni mootummaan gadi ba'ee ibsa kennaa jiru inni mootummaan gadi ba'ee dubbataa jiru yoo cime nama 100 yengadda nama 100 lammiilee Itoophiyaa du'ani bataa maaznaallo baay'een gadda inni na dhibuwan biyya Itoophiyaa kana keessatti nama siyaasa keessa jiru malee namni siyaasa keessa hin jirre yoo du'e isinitti nagaamu jechuudhaayi bakka Itoophiyaan kun kanuma warra siyaasaati jechuudha warri siyaasa keessa hin jirre miskiinni ilmaan hiyyeessaa jiraachuu hin danda'an jechuudha gaaffiin keenya gaaffii nama 100tiin wanni nu qabannee jirru yoo wallaalaa taanes akkuma wallaaluma keenyaatti gaaffii dosee nama 100tiif iyyaa jirra nama 100 dubartii siin kaleessa dubartiin gaadha keenya obboleettii keenya jettanii aangoonni mootummaa lafa dhiitaa jirtan waa'ee jaraarraa dubbataa jirra dubartii haadha keenya obboleettii keenya ilmoo sadii baadhattee ilmoo afur baadhattee hireesitu Saawud Arabiyaa keessatti akkasiin deessu godhe malee algaa gaarii irratti akka keessanii algaa gaarii irratti fira gaarii keessatti dahuu wallaaltee miti hireesitu cinqee biyyaa baasee jennaan biyya lamaa keessatti deesse
ilmaansi anqabatte du'aa baatte guyyaa lama bulaa jirti. Itoophiyaa keessatti nama kuma dhibba tokko garee shiftaa shoror keessaa wayyaane nama kuma dhibba tokko ajjeese nama kuma dhibba tokko dhumuu jira kunoo utuu waggaa lama sin kadhannu waggaa lama guutuu adaraa keessa yaangawoota mootummaa birrii buufannaa ustaazonni dhufanii sin gaafataniiru qeesonni sin gaafataniiru abbootiin gadaa sin gaafataniiru namoonni maanguddoon dhufanii sin gaafatanii jiru nuu galchaa diinagdee yoo dhabe mootummaan bira dhaabanna jedhanii akka Oromootti fudhannu akka Oromootti ummanni Oromoo kaleessa malee hin gadda yeroo buqqaatota ilmaan Oromoo biyya abbaa jaraa keessaa buqqaanu ummatuma Oromoo deebisee dhaabe malee mootummaa miti ummatuma Oromootu nama miiliyoonaan lakkaa'amu qubachiisee agarsiise ji'a lama keessa nama kuma dhibba tokko Saawud Arabiyaa keessa jiru utuma Oromoo qofatee iyyuu arraba irratti daqiiqaa keessatti simachuu qubachiisuu danda'a miti biyya abbaa jalaatti galchuu haadhaaf abbaa jalaatti galchuu miti qubachiisuu danda'a lafa kennee mana kennee diraamaa maaliitu hojjetaa jirtu isin sila cubbuun akkana iyyitee kaatee dhiiftama namatti barbaaddu fiyyee aangoo feeta nama atiif qofti namatti iyyaa fi turte namatti barbaadduuf aangoo feeta yoo namnatti barbaaddu aangoo irra hin baane ammas iyyuun kee iyyuunuma mubaarak maal jedhe jedha warri amma calluma jedhee feesbuukii irraa iyyaa jiru alaamaa bisiidha bor isin iyyaa iftaan isin iyyaa rabbi nu haa jiraachisu teenye waliin laalla zalaalamii keessan iyyaa jiraattu akka nu badhetti yoo biyyi Itoophiyaan kun jeequmsa qabaanne nama jiraachuu hin dandeenye jiran ati fakkaata yoo biyya Itoophiyaa keessatti jeequmsi hin kaane ajendaan isin jiru jiraachuu hin dandeessanu kanaaf natti fakkaata maal eegaa jirtu warri mootummaa mormu kun amma qawwee hidhatee dhaqee dasee galeera kombolchaa galeera jedhaartu miti maal naa eegaa jirtu gaa isin immoo ganduma xiqqoo tokko dhaqaa to'adhaa ka galaa ka maal eegaa jirtu laa bakkee ta'anii iyyuun iyyisiisuun namanni bu dhaqanii ibidda sana jala dhaabatanii adda kennuutu nama dhiba laphee kennuun nama dhiba argaa keessan ibboo wala deeggartootaa wala mormitootaa isin utuu dhuguma quuqama qabaattanii warri mormaa jiru maal jedhaa jiraan footoo nama shanii qabatee dhufeeyyi akkuma miidiyaa mootummaa OBN EBS OBS Jinni EBS Jaankaa BS jedhamu sana nama shan turee akkas juntaa tajjeese shanee tajjeese jedha mootummaan asii nama meeqa nama shani waan dinqiiti ergan dheengaddaa sagalee wayii waraabee ka'ee nama dhibba tokko jedhee mootummaan fudhatee dhufe gaddi ta'ame nama kuma dhibba tokko Saawudii keessatti rakkataa jira rabbi qalbii isiniif kennu warra biyyaatiifis warri biyya ormaa keessaniirus namoota nagaa shan ajjeese warri juuntaatis dubartii ulfa sadii ajjeese dubartii meeqa dhumaa jirti Saawud Arabiyaa keessatti wallahi erga siyaasni babal'ate biyya keenyatti biyyi baddeetti hawwiin keessan isiniif haguutu hunduma keessaniifu garuu immoo viidiyoo keessan hunda buufadheera warra addaa barriin darbu seetanii nama dhibaa feestaalii gurraacha uffachuun akkamitti siyaasa ta'a inni kaan abdii geetaachoo abbabeetu Dubaayin naqee Dubaayin fuudhee biyyatti galee maal jedhee barreessa qaanfadhaa asuma irratti dhaabadhaame qaanfadhaame namaa yaadime obboleessa keessa Saawud Arabiyaa keessatti dararamaa jiru yaadime obboleetti ga'e imimmaan muufte achi keessatti ulfa jasa galiitiin qabamtee deessa jirti wallahi ijoollee lama wajjin qabamtee kan sadaffaa achi keessatti deessa jirti deesse yeroo jedhamu diqaalaa kee miti kan isin deeddaa jirtu ilmoo halaalaati ilma islaamaati harki caalaan ilmi namaa utuu isaa ta'e anarraa kee sirraa kee utuu sii ta'e biyya kee irratti haadha kee abbaa kee biratti ilmoo argattee haadhaaf abbaa kee agarsiiftee gammachiiftee gammaduun jibbitu hiree ta'e jennaan biyyaa baanii wallaahi walqixa wanni inni wal caaluun hin jiru hireetu biyyaa baasisa kanas tu biyya jiraate tarii mootummaa ta'uu danda'a tarii ammas immoo
Rabbiin du'aa keessa fayyaa keessa du'aa baasa. Warruma hadda dararamaa jiru Saudi Arabiyaa keessa. Ilmoo isaarraa yoo hiriin isaallee dide ilmoo isaarraa kan biyya bulchu miti alama bulchu nuu kennuu danda'a. Akkasitti hubadhu bolmi namaa waliin caalu yaaki. Tokko ol kaaftee tokko gadi hin qabin. Ilmi namaa lama namaati siniin jedhaa. Obboleewwan koo diqqoo aasaa keessa si mufachiisee jiraadhe. Afoon alillaah gara gootiin afoon siniin jedheen jira. Waa'ee feestaalii gurraachaa beekamtii argachuu jettanii qeequun dandeessan. Eeyyeen obbolaa keenya keessatti du'aa jiru waan ta'eef an uffachuun koo ana nan qaanessine Oromoo kana ta'e Oromoo feestaalii gurraacha uffate jedheen beekuwan hin jennes hin jedhus ilma namaati Saudi Arabiyaa keessatti feestaalii uffatee deemaa jira. Feestaalii irra bulaa jira. Feestaalii irraa nyaataa jira. Du'ee feestaaliidhaan maramee awwaalamaa jira. Kaayyoon keenya kanuma galatoomaa ulfaadhaa. Hunduma keessarraa bibbi jecha isin jaalladhaa.